Ana yeroo adda addaa rakkoo nageenyaadhaan qoramaa turtee fi rakkoo nageenyaa kana harka tokkoon hojjetaa rakkoo nageenyaa hiikaa gama biraatiin immoo hojii misoomaa garaagaraa hojjetaa kan jirruu fi keessattuu bara kana bara 2017 karoora imala badhaadhinaa kan milkeessu pirojektoota fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuu danda'an karoorfannee hojjennee guyyaa irraa xumuraa irraan geenye hawaasaaf akka inni banamu eebbarra jirra. Projektoonni nuti bara kana eebbifnu bajeta mootummaadhaan projektii 6 bajeta miti mootummaadhaan projektii tokko walumatti guyyaa irraa projektii 7 birrii miliyoona 47 fi tuqaa 5 xumurree guyyaa irraa eebbaaf ga'aniiru. Projektoonni kunis tokko akkuma margaa jirtan mana murtii aadaa ol dabarfataa kellaa fayyaa beelladaa kilinika kellaa fayyaa beelladaa gosa B kilinika fayyaa beelladaa gosa D akkasumas mana barumsaa bu'uura booruu waajjiroota adda addaa yeroo adda addaa rakkoo nageenyaadhaan miidhamanii turan deebisnee ijaarree tajaajila akka keessatti hojjetamuu fi waliigala projektii 7dha guyyaa irraa kan eebbisnu jechuudha. Projektoota kana yeroo hojjennu hirmaannaa hawaasaa bal'aadha jechuudha. Keessattuu guyyaa irraa akkuma argitanii haaromee gandaa yeroo eebbisnu irra caalaan maallaqaan humnaan qabeenyaan kan hirmaata hawaasa keenyadha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya misooma kana keessatti hirmaachuudhaan adda durummaadhaan gahee olaanaa fi gahee murteessaa Projektiin aanaa kana hojjetamuun isaa baay'ee uummanni naannoo kanaatti gammadee itti hojjetaa aarsaa itti godhee humna isaatti dabalee kan mootummaa duukaa dhaabbatee hojjetudha. Nageenyi naannoo kanaa immoo akka naannoo kanaatti nageenyi baay'ee rakkisaadha. Garuu kana keessa darbee immoo projektiin kun hojjetamuun isaa bu'aa guddaadha jechuudha. Gara fuulduraatti hawaasni bakka bu'aa uummataa ta'ee mootummaa ijoo qabatee hawaasni akka inni naannoo kana eeguu fi projektoota jiran kana haaromsuu fi suphuuf haaromsuun kan saadha jechuudha. Projektiin aanaa kana keessatti hojjetame
baay'ee hojjetamuunsa baay'ee na gammachiisa. Uummata aanaa kanas baay'ee fayyada. Haalli nageenya kan naannoo keenya baay'ee rakkisaadha akkuma beekamu. Garuu sanuma keessa taa'amee immoo hojiin kun hojjetamee jechuudha. Kunuunsa isaa irratti immoo hawaasni cimsee kunuunsachuu qaba. Faayi kun kan keenya kan naannoo kanaadha waan ta'eef uummanni naannoo kanaas kunuunfachuu qaba. Kana dura gisee baay'ee bu'aa baay'ee keessa dabarree yoo nageenyeerra amma immoo gara fuulduraatti abdii guddaa qabna jechaadha. Mootummaa biraas ta'e hojjetaa biraas ta'e abdii guddaa arganna qabna. Gandi keenya kun ganda miidhamaa ture, ganda rakkataa ture ijaa ta'eef amma akka gaariitti milikiin isaa nu mul'ate baay'isee kan das nama jedhudha. Nuunis immoo abdii guddaa qabna gara fuulduraatti itti fayyadamuudhaaf jiraataan ganda keenya akka itti fayyadamu abdii guddaa qabna jechaadha. Fayyaan godhe immoo gara fuulduraatti waan nurraa barbaachisu qotee bulaa kan taane waan nurraa barbaachisu gedderree hojjetaan ta'e immoo hojii isatti laatame hojii haqaan gara fuulduraatti akka inni hojjetu abdii guddaa qabna jechaadha. Piroojeektii waliigalaa akka godina keenyaatti karoorfanne keessa piroojeektiin kilaasterii kanarratti bara baraan qabamaa tureetu milkaa'ina fe bara kana nagaa waan bu'ee fi milkaa'ee jira. Piroojeektiin kun sababanni milkaa'eef tokko rakkoon nageenyaa kan fooyya'eef waan ta'e. Inni lammaffaan gurmaa'insi mootummaa sadarkaadhaan jiru. Waa'een misoomaa, waa'een ijaarsaa, waa'een tokkummaa, waa'een jaalalaa, waa'een badhaadhinaa isaaf dhufee jennaan gurmaa'insi jiru hojii kana bukkee dhaabbatee haaromeen akka ijaaramu, uummanni tajaajila gahaa akka argatu, keellaan fayyaa akka ijaaramu, uummanni tajaajila fayyaa akka argatu, manneen barnootaa keessatti manni barumsaa bu'uura boru akka ijaaramu, ijoolleen barattee bor biyya kana nu harkaa fuudhuu dandeessu akka isheen horatamtu hojii gurguddaan hojjetamee jira.